yeroo kanaaf iddoo kana naaf laate dirree ulfinaa kana bonna dhaabachuu waaqayyoon na galateeffatu. Dhugaa baatii baay'een qaba isa keessa garuu waa sadii gaggabaabsee dubbadha. Yeroon keenya baay'ee waan deemee jiruu fi isa jalqabaa waan akka lafee wayii qabu keessatti biqilee dachaasuun danda'u diriirsuun danda'u bakka turre amma garuu amma waaqayyoos dandeessisa dandeenyaan jechuu geettiin kun saboota nan obsa waaqayyo rakkina koo hin arga jedheen guyyaa fayyinaa nan dhufe dirree kanarraa naannaa sanan taa'een waan dinniin irratti karoorse garuu uffata miicuu hin danda'u waa gochuu hin danda'u dinni karoorsee harka kiyya opereeshinii gochuuf ta'ara kara baay'ee na dadhabee jedheetan isheetti dubbadhee saboota sagantaan xumuramee jira kadhannaa walii galaa kadhatameera gara mana keessanii galaa jedharraa dubbatanii bakka baa kana baachuu hin danda'u gara nama waaqayyoo kana nan naqaa sagaleen irratti naa ba'uu qaba jedheetan of murteeffadhee nan dhufe yeroon isaan harka kanatti agarsiisu raajiin baay'ee keessa isaa rifatee kuni namatu qorichaan si tuqe harki kee akka opereeshinii ta'uuf malee gaarii raajii sagalee irratti naa baasee naaf kadhatamee ameen jedhee nan galee gaafa guyyaa sadaffaa harka kana nan ilaala hinuma jirti bootaa sana hinuma jira bootaa sana na qoruu fi hinuma jira namni waaqayyoo sagalee sirratti baase harka nana hin dhageessa miti nan qorin nama waaqayyoo sana hin qoru guyyaa irraatii kaasee si arguun barbaadu jedhe anis nana mane sagalee sirratti baay'ee irratti namatti harki godhatu nana mane gaafa guyyaa sadaffaas cheekii goonaan hinuma jirti na qoruudhaaf saboodaa guyyaa kun facaasaa saala sagantaanas kan ture roobii kamisaa jimaata sagalee irratti baasee uffata kan hin miicuu hin dandeenya guyyaa qadaamee uffata miicaan ture inni dhukkuma naannaa kanarraa ahaa isuma caalu ta'aa jirta ani isin ilaalu sirratti sagalee dubbadheera waan barbaadu yoo fidde isin ilaalu jedhe isa booda Yudi sana nole, ujirree sana nole sagantaa fayyinaa ganama nan dhufa jedhee kacarraa nyaata hojjechuufan duraan daddafee harka kana waan hojjetu dhiqaabeetti galee ijoollee kiyya mana barumsaa shanyeen mucaa xiqqaa kanaaf nyaata hojjechuuf hoggaan seenee jiru nan fattasha harka kiyya kanan godha homtuun jiru lafa bide kenee wali taane haallee Niyya galata guddaa fidaa gooftaa haallee kan jedhu daa'imni xiqqaaf isaan hojjinu taana waan sawalla waaqayyo na gargaaree kanarraa nan fayyee Negalatiin fudhaa waaqayyoodha. Yanni lammaffaa bara 2013 rakkoo gadameessaatiin an qabame baay'ee dhibee 2013 jechuun naannaa ji'a torbaffaa daa'ima kanallee hin uumamne garaa kootti isa booda yaalii as biiftuu gadaatuun deddeebi'aa jiru guyyaatti kiniinii firee 8 liqimsaa saama sanbata deemeera mishinii deemeera hospitaala maqee deemeera bakki inni naqeen hin jiru. Saboda baay'ee haala ulfaataa keessa jira. Foon kootu furdaadha. Rakkoo godhossa sobee foonichi lafa darbee malee keessi godhumaadha. Saboda nan kadhadha waaqayyoon. Abbaa ani hin danda'u qormaata biyya lafaa kanarraa. Biyyi kun biyya lamxeenaa kun anaaf biyya lafaa isa lammaffaadha. Biyyi lafaallee tokko anaaf rakkina biyya lafaa isa lammaffaa hin danda'u. Na gargaari abbaa kun jedha. Riyaan qabu bulaan qabu nama ni maddu. Ossaa garaa koo nama itti maddu hin qabu. Isa tokkicha wajjin ammoo. Baankii as na gargaara. Sabooda ilma yaalama. Yaali sanarra tuman jiru. Akka carraa ta'ee guyyaa gaaf tokko joon tureera. Naannaa kanatti keessi mana yaalaa kan qabdu naan jedheef naaf kadhate. Nan bahee bilikitaan na yaamnan nan bahee irraa fayyee gaafan dhuga baatiif dhufu natti deebi. Bakka yeroon keenaaf haa ta'u waaqayyo nan jedhe ni maddu rakkoon koos kanas hin jedhu sanas hin jedhu ati nagarta. Lolli hamaan kamiyyuu haa dhufu ani garuu fannoo kee jalaan deemu jedhe gadameessi koo gadi dhiibama. Boolerii bishaan ho'istu tokko nan qaba elektirikii jechuudha. Sa'aatii fincaan na qabutti dhugaadha fuula waaqayyo dura hin jira. Utuun fincaan boolerii sanatti ashaboo isa gorota naqee kan bishaan danfifadha malee na oksisa gadameessi kiyya carqeedhaan inni hooqan na dhiiga. Saboodaan bishaan danfaa kana qabadheen mana shinti beetii nan deema. Sa'aatii sanatti fincaan dafee fincaan bishaan gubaa sana ofitti naqu taanaan dhiigni tokko na keessatti dhufa. Dhiiga si keessaa dhangala'a. Dhiiga na dhangala'a. Eeshi. Nan obsaa nama tokkotti hin himadhu ijoolleen itti dhiyaatan tokkotti nan himadha. Abaarsa kana narraa kaasii gooftaa jedha.
Saboda suma akkana godhu akka caalaa carraa ta'e nama wayii bira akkas warra ogeessa kana asumna qoricha aadaa wayii tokko natti himte. Qorichi aadaa kun silayyuu ofii isaatii waan gubataan warri eelee tolchinu hin beektu tuubboo keessa aaraa qaqqabatee jiru isa keessaa xaragiiti maandaja irratti feexoo wajjin ofitti aarsinaan jetti. Ishi jedheen rakkinarra waan hin jiruuf yeroo guyyaa lama bichaa nan fayyadame nan dhiise bishaan ho'aa shaboon jedhanii isas ho'aa sanarra waan ta'u kalee qobiitaan mirgaa natti dhagaamnaan nan dhiise. Fayyina barbaaduuf jechuudha. Gaafa duraa garuu fayyeera dinni na qoree sobee dhibee masanatti na deebisee ani fayyee waan hin jiruuf baay'ee nan qoramee isa dhumaa naannoo ji'a sadii hin ta'a rakkoo qabdan irratti waraqata keessan barreeffadhaa kottaa jedharaati. Lafa kanatti ergaa sii darbe. Akka waliigalaatti dubbatama. Rakkina qabdan irratti waraqata barreeffadhaa kottaa jedha. Nan barreessee mata duree sana barreeffadhee qabadhee nufee Nana maskaram bulti ku ashane ku Afriya tu wakana isa boda nana sanan jiran warakata kana ijoolleen daaqoon ni funaananii gubatee jira. Walitti qabame warakata namoota baay'ee gubame saatii warakati gubate sanat wanni tokko chollatti qabbanaa'e waan baruman taa'u. Meeyya galata guddaa fida. Ergaa darbeen waan isirra kana fakkeessaatti waraqata barreessaa fidaa jedhame. Eeyyaan akka jedhame. Ergaa takka itti darbee sabaaf. Sabaaf darbee. Atis keessa barreessitee fidde. Atis keessa barreessee nan dhufee akka carraa ta'e guyyaan sun sagantaa fayyinaadha. Mucayyoon hiriyaa kiyya tokko immoo guyyaa sana maqirraa qaxaroo qabdi. Anis dooktarri kanaan dura na qaxara hin jira. Dooktara waan ispeeshaalistii gadameessaatti si dabarsina naan jedhanii na qaxaranii jiru maskaram bultii 18tti. Isa booda bakka boreen deemna jedha. Boreessaa kun guyyaa masqalaadha. Ani garuu sima geessuufani waan dooktarri jedhu ilaaluufan deema malee ani fayyeera. Gubeera mikkoo rakkoo kooyi. Ameen! Ameen! Isa booda maskaram bultii 18 nan deeme gaafan deeme jedhu dooktarri waan natti ammas dabarsuutti marmara caafii kaansarii gadameessaa xeenaa xaabiyaa irratti marmaraminaan jedhan. Dubartoonni rakkoo keenya guddaadha. Maashinii guddaadhaan gadameessi namaa kan marmaramu malee qorannaa dhiigaa miti. Maaliif raagaam naataa jedhee tan deemee dooktaruma sana jala uffata baafattee of agarsiisee marmaramee hanga waggaa sadiitti natsaara naan jedhe dooktarri kun. Iyyaa galata guddaa fidaa gooftaadhaaf. Waggaa sadii miti isa dhumaan fayyina fudhattee. Ameen!